عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل رجلتني هردوتو تكيا أنا سلت إلى channel كي سلتو أب channel جلما إيجا كنا فورون جت شدا ماتيك channel كنا سمدرون تاني سبسكرايب لايك شير بتشوين دكتنا إيجا أنت نشدا جافي يروح يدو كيسالي نقافتا تفتن أكاسم جت شدا كومنتي اللي نقافتا تفتن تاني نمون نشدا تلجرام على كيسالنا بريسات تفتني جرتني أكملتي وترماركي باللساني نمنا عندنا تفتني اللساني باللي جرتني كنا جت شدا كلمات تري جت شدا كبليسا كوترماركين قبل أكملتي بفتشو دندتني نمون هدون جت شدا يروح يدو كبلاستوري رابو فتنسن فيدم تاني جت شدا بلاستوري رابو فتنسن جت شدا وترماركي قبا من جت يوتيوب يروح فيديو إديت قوتنس با إنجالتو وترماركي كقبل سن جت شدا كوترماركي را بليسته قبو فتشو قبل جت شدا كان أموتو جت كراه هدون اسم بسان نفانا ترى اسم جدا سبسكرايب لايك شير لا duraan dursinee pilaastora keenya keessanii seennaa jechaadha. Kaami maaster jennee itti barreessinu mee fakkeenyaaf kunoo ani waan gabbuufadhee jiruuf ooppiin jedhaa jechaadha. Ooppiin jedhee haaseenuu isin gabbuufachuu dandeettuu jechaadha. kanaaf erga kanatti nu banamee jedhee create jennee haaseennu mee viidiyoo wayii haa fidadhu. kunoo viidiyoo kana fidadhee jira. kunoo gubbaa kana argaa jirtanii kunoo akkuma isin argaa jirtan watermarkii gubbaarra bahee jira. argaa jirtanii kunoo asitti watermarkii ni qabaa jechaadha. ammas mee seef goonee halaallu jechaadha. yeroo kaa'ii maasterii keessatti viidiyoo edit ni goone jettan waan mallattoo kanatti babbaa jechaadha. kaa'ii maaster ka jedhu kana watermarkii jedhama. kanaaf ka kana hin qabne akkaataatti buufnee itti fayyadamnu walii ilaalla. kanaaf mee kana ammallee seef haa goonu mee gaalarii kennaatti seef haa godhume. kunoo seef nuuf ta'ee jira. mee amma haa banuu. kunoo akkuma argaa jirtan gubbaa kanatti yeroo viidiyoo jechaadha YouTube irratti illee post gootan yookaan upload gootan mallattoo kanatu bahaa jechaadha. kanaaf qulqulluu ka ta'e jechaadha. qulqulluu ka ta'e jechuun watermark hin qabne karaa ittiin buufnu. kanaaf waliin ilaalaa jechaadha. kanaaf yeroo hedduu jechaadha osoo kama mallattoo watermark hin qabne kana fayyadamtan hedduu bareedaadha. YouTube'nis akkas isiniif jaalataa viidiyoo keessan tolchee isiniif beeksisuu danda'a. amma gara barumsa keenyatti imallaa browsera keenya Chrome silkiin hin qabne hin jirtu natti fakkaata. silkiin guutuu ni qabdi. kanaaf Chrome keessan seentu jechaadha. Chrome keessa erga seentanii bakka gubbaa kanatti nu baaseedhee kaa'ii maaster jenneeni. kaa'ii maaster mod jettaniin kun bakka kana seeraan qalbeeffadha. mod digit bin jettaniin digitbin.com jettaniin nu argaa jirtanii kaa'ii maaster mod digitbin.com jettanii itti barreessan .com jettaniin ergasii search gootuu jechaadha. boota kanaan ergasii kunoo akkanatti isinii baasa. akkuma argaa jirtan digitbin ka jedhu tokkoffaarra isinii baa jechaadha. websaayitii wayii jechaadha. websaayitii kanatu jechaadha bilisaan asirra kaayira waan ta'eef asirra buufanne jechaadha.
kanaaf kun yeroo tokko achirra ni cuqaaltu jechaadha. kanaaf erga akkanatti nu bahee jedhee akkana gad ooftu jechaadha. ammallee gaduma ooftu waa hedduutu jira jechaadha. kanaaf isin asii oli deebitanii kunoo jecha bakka kana jechaadha ni cuqaaltu jechaadha. go download page ka jedhu kan kunoo erga cuqaaltanii jettanii go download page ka jedhu san cuqaaltanii jettanii kanatu isinii baha. ergasii akkana ooftanii jechaadha. kunoo mooddii barbaadaniin jechaadha saayizii barbaadaniin buufachuu dandeettan jechaadha. saayizii isinitti toleen jechaadha 4.8.13 jechaadha. lakaasii kun ni jira. isa kana illee barbaadan wal caalaa jechaadha. yoo barbaadan 5.1.2 anammaaf ammoo 6.1.6 kana filadhaa jecha. isa kana daawuloo godhee isin mul'isa. duraan dursitanii jechaadha. isa daawuloon gochuun duratti ka duraanii san jechaadha balleessuu qabdu jecha silkii keessan keessa balleessuu qabdu jechaadha. kunoo erga akkaan nu baasee yeroo tokko ni cuqaalna kiliik gootu jechaadha. erga cuqaasnee kaanee obsaan eeggattu. kunoo amma daawuloo gochuu jalqabaa jira jechaadha. kunoo akkuma argaa jirtan kunoo daawuloo gochuu jalqabaa jira akkuma argaa jirtan. ka duraa san jechaadha dilee gochuu qabdan jecha qafoo keessan keessa. kunoo gabbuutti jira obsaan eeggachuu qabdan jechaadha. kaayimaastariin kun hedduu ariifidha. kanaaf namoonni hedduun keessan illee nagaafataa turtanii ni beektu jechaadha. kanaaf deebii keessan akka ajaa'ibaatti hadhaan tana qabadhee isin dhufe jedhee abdiin qaba. kanaaf kunoo asiin illee argaa jirtanii gadi bu'u jira jechaadha. kanaaf haga inni gadi bu'utti obsaan eeggannaa jechaadha. kunoo amma laakkee dhumatee gannu bu'ee jira. kanaaf amma install godhannaa jechaadha gara afoo keenyarraati jechaadha. achuma tuxxanii jechaa kun gubbaamsa irra galchuuxxanii jennaan ofumaan isiniif akkana fida. haga inni gabbuuf ni eeyduu jecha. kaan haquu qabdan ka duratti pilaastorii keessaa gabbuun isin jechaadha. kunoo akkuma argaa jirtan akka ajaa'ibaatitti gannuu bu'ee jira jechaadha. kanaaf ammallee pilaastorii kana keessa seennee jechaadha. oopin jennee keessa seennee kunis mee akka inni godhu ni ilaallaa waliin ilaallaa jechaadha. kireet jennee 16 filannee keessa seennaa jecha ammallee allaa'u goonee eeyyama kenninaa. mee viidiyoo duratti sanni haa fidadhu kama duratti san jecha isuma san haa fidadhu. kunoo akkuma argaa jirtan jechaadha. yoo barbaaddan yeroo viidiyoo kana edit gootan jechaadha wantoota hedduu of keessaa qaba jechaadha. kun baay'ee jechaadha wantoota hedduu of keessaa qaba. asset story keessa illee seentanii jechaadha wantoota hedduu of keessaa qaba. kanaaf wantoota hedduu asset story keessa illee seentanii gabbifachuu dandeettanii jechaadha. baay'ee quality isaa ol ka'aadha bareeda. kana fakkaataa jechaadha. kanallee mee amma gala galarii kenname save goonee haa ilaallu. watermark hin qabu jechaadha kun. mee haa ilaallu. maashaallah kunoo akkuma argaa jirtan jechaadha. kun watermarkii waan takka hin qabu qulqulluudha. kanaaf viidiyoo keessa yeroo edit gootanii jechaadha yuutuubii gubbatti upload gootan kaayimastarii watermarkii hin qabne osoo fayyadamtanii hedduu filatamaadha isiniin jedha. ammas jechaadha
tippii jechaadha barumsa dhumarratti tippii wayii isiniif kennaa jechaadha ammallee ka watermarkii balleessu isiniif kennaa jechaadha duraan dursitanii pilaastora keessan keessa seentuu jecha ammallee sistema biraa ammallee jechaadha ka watermarkii ittiin balleessuu danda'an isin mul'isa erga dhuftanii jettanii remove jettaniin remove watermark jettanii itti barreessitanii jecha ergasii kunoo aappichi kana isarra kilik nu gootu jechaadha ani gabbuufadhee waan qabuuf aappilee na godhedha kanaaf akka gabbuufattan isiniin jedha isa kanallee akkaataa itti fayyadamni isaa hoo akkamii jechuun keessanii oolu kunoo aappichi duratti sun kana akkamitti watermark ittiin balleessan jecha aappii kanaan karaa salphaan jecha watermark jechaan pilaastorii bichaa osoo hin ta'in jechaadha yeroo viidiyoo edit gootan jecha aappoota adda addaatiin watermark pilaastorii irraa hundi inni qaba waan ta'eef karaa salphaadhaan barreessuu ni dandeettu jechaadha akkaataa itti balleessan aappicha keessa yeroo tokkoof ni seentu jecha cuqaastanii kunoo akkanatti isinii banaa akkanatti isinii banaa jechaadha kunoo erga irra cuqaasneettanii akkana erga inni isinii banee jedhe kunoo akkuma argaa jirtan asitti remove watermark dha kanaaf remove watermark ka jedhu kanarratti cuqaastu jecha yeroo tokko amma asitti jechaadha wanni inni isiniitti fidu jechaadha viidiyoo jechaadha watermark irraa balleessuu barbaadan san isiniif fidaa jechaadha kanaaf mee viidiyoo tokkocha ka watermark qabu cuqaasee haalaalu yeroo tokkoof kunoo akkuma argaa jirtan jechaadha viidiyoo maduratti san jechaadha ka watermark qabu kunoo bakka kanaan argaa jirtanii isa sanii jechaadha bakkuma san yeroo tokkoof qaqqabdu jechaadha kunoo bakka wanta haquu barbaadanii san kunoo qubaan akkana gootu jechaadha qubaan kunoo akkana gootu ergasii okay gootu jechaadha gubbaa san raa'itii gubbaa irra jirtu sa argaa jirtanii raa'itii gootu jechaadha normally ishi normal ka jedhu sanii jechaadha yeroo raa'itii tuxxan normal egaa hordoftoota kiyyaa viidiyichi haga inni dhibba isiniif laakkaa'u eeddanii hojjettan inni ufumaaf watermarkiin jechaadha remove irra ta'a kanaaf viidiyichi kiyya kaadhaa akka irraa gammaddan abdiin qabaa hordoftoota kiyyaa yoo akka isinitti tol taate subscribe like share gootanii akka nu jajjabeessitan isiniin jedha akkasuma ammootu warroonni jechaadha kaayimastariin kun jechaadha gabbuufachuun kun ka isinitti ulfaatu taate telegiraama kiyya descriptionii viidiyoo jala isiniif kahaa telegiraama kee keessa seentanii jechaadha linkii isaa telegiraama kee keessa kaa'ee jira kaayimastar jira achi keessa qaxxita malaxxanii karaa salphaa ta'een jechaadha gabbuufachuu dandeettanii hordoftoota kiyya hanga barumsa itti aanu walitti deebinutti nagahaan isiniin jedha